Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa hana keenya kabajaa bakkum jirtanitti sinaa ga'u daawwata wajjii 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenu taatee jalqaba irratti hangafoota oduu. HRW waliigaltee gargaarsa fayyaa Yuunaayitid Isteetii fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti yaaddoo qabaachuu ibsee. Paayiletiin eeyyama sirrii malee waggaa 17 xiyyaara oofee himatame. Helikoptarri hulaa Hormuz irratti kufuun booda USF Iraan wal haleelanii. Duuti namoota vaayirasii Iboolaatiin Koongoo keessatti mudate dhibee kana to'achuuf yaaliin taasifamu waraanaan danqameera. OFM dambalii gunguu uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuutti amma oduu bal'inaan. HRW waliigaltee gargaarsa fayyaa Yuunaayitid Isteetii fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti yaaddoo qabaachuu ibsee. Dhaabbanni mirga namootaaf falmu Human Rights Watch HRW keeyyattoota waliigaltee gargaarsa fayyaa haaraa Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetii jidduutti taasifame irratti yaaddoo qabaachuu ibseera. Dhaabbanni mirga namootaaf falmu Human Rights Watch HRW keeyyattoota waliigaltee gargaarsa fayyaa haaraa Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetii jidduutti taasifame irratti yaaddoo qabaachuu ibsee. Haalawwan gargaarsa kanaan wal qabatan mirga fayyaa iccitii odeeffannoo fi to'annoo saamuda biyyaalessaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'u jechuun akeekkachiiseera. Gamaagama waliigalteewwan fayyaa Ameerikaa biyyoota Afrikaa torba Itoophiyaa dabalatee jidduutti mallatteeffaman irratti taasifameen HRW akka jedhetti waliigalteen kun tooftaa fayyaa addunyaa Ameerikaa jalqabaa Ameerikaa Faristi jedhu jalatti kan mari'atamedha. Kunis erga dhaabbanni gargaarsa idil addunyaa Ameerikaa USAID'n jalqaba bara 2025 keessa diigamee booda kan mudatedha. Akka dhaabbanni mirga namoomaaf falmu kun jedhutti waliigalteen kun bitootessa 2026 keessa yeroo gabaabaaf marsariitii mootummaa Ameerikaa irratti uummataaf kan ibsame yoo ta'u guyyoota muraasa booda websaayiticharraa odeeffannoon kun haqameera. HRW akka jedhetti sanadoonni kun keeyyattoota gargaarsa fayyaa Ameerikaa itti fufuun isaa ulaagaalee adda addaa guutuu waliin akka wal qabatu kan agarsiisudha. Ulaagaalee kanneen keessaas imaammata fayyaa wal hormaata qophii wal jijjiirraa odeeffannoo qajeelfama raawwii damee fayyaa kanneen dhimma itti fufiinsa gargaarsaaf murteessanidha. Dhimma Itoophiyaa ilaalchisee HRW waliigalteechi mootummaa biyyattii seera biyya keessaa irratti hundaa'uun odeeffannoo dhuunfaa eeguuf mirga qabu akka mirkaneessu hime. Haa ta'u malee waliigalteechi mootummaa Ameerikaaf odeeffannoo seera fooyya'insa seera hordofuun barbaachisummaa akka argatu eeyyama kenne jechuun ibse. Seera kanaan maallaqni gargaarsa alaa Ameerikaa tajaajila ulfa baasuu waliin wal qabatuuf akka hin oolle ni dhoorga. HRW akka jedhutti yoo odeeffannoon mootummaa Ameerikaan gaafate hin kennamne ta'e gargaarsi karoorfame akka jijjiiramu yookiin waliigaltichi akka dhaabbatu taasisuu danda'a. Kunis sagantaalee fayyaa barbaachisoo ta'an balaaf saaxiluu mala jedha. Akkasumas mootummaa fi dhaabbileen fayyaa gargaarsa akka hin dhaabneef jecha imaammata fayyaa wal hormaataa irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedheera. Dhaabbatichi mootummaa Itoophiyaa fi biyyoota biroo waliigaltee qoodiinsa odeeffannoo fayyaa bal'aa mootummaa Ameerikaa waliin akka mari'atan kan gaafatu ta'uu ibseera. Garuu waliigalteewwan fuulduraa kanaaf eegumsi odeeffannoo maal akka ta'e ifatte waan hin ibsamneef odeeffannoo fayyaa miira namaa kakaasuu fi iccitii dhukkubsattootaa irratti yaaddoo uumuu danda'a jedhe. Dabalataanis HRW waliigaltichi Itoophiyaa, Ruwaandaa, Ugaandaa, Naayijeeriyaa fi Moozaambiik waliin wal qabatee fakkeenyota saamudaa kan akka dhiigaa, seelii, dhangala'aa qaamaa kan qorannoo saayinsii fi yaalii fudhatamu dhibee daddarbaa odeeffannoo sakatta'iinsaa fi odeeffannoo walqabatan mootummaa Ameerikaaf akka qoodan kan gaafatu ta'uu akeekeera. Dhaabbatichi dabalataan waliigalteewwan kun tumsa mootummaa jidduutti taasifamu irratti xiyyeeffannoo guddaa kan kennanii dhaabbata fayyaa hawaasaa irratti hundaa'aniif deeggarsa daangeffamaa qofa kennuu isaanii akeekeera. Akka HRW'tti adeemsi kun sagantaalee tajaajila hawaasaa namoota miidhamoo ta'aniif kennamu keessumattuu carraaqqii ittisaaf yaalii HIV irratti godhamu laaffisuu mala. HRW waliigalteewwan kanneen irratti iftoominni guddaan akka jiraatu kan gaafate yoo ta'u mootummootaa fi michoota idil addunyaas qophiin gargaarsa fayyaa ulaagaalee mirga namoomaa idil addunyaa dabalataan eegumsa iccitii argama tajaajila fayyaaf qoodiinsa bu'aa akka qabeessa irraa argamu dabalatee akka kabajamu gaafateera. Dhaabbatichi akka jedhetti sanadoon uummataaf garmalee daangeffamee ifa taasifamuu fi odeeffannoo marii akkasumas dhimma raawwii walii wal qabatu jiraachuu dhiisuu isaatiin kan ka'e bu'aan guutuu waliigalteewwan kanneenii gamaaggamuun ammallee rakkisaadhas jedhe. HRW'n waliigalteewwan kanneen irratti iftoominni bal'aan akka jiraatu kan gaafate yoo ta'u mootummootaa fi michoonni idil addunyaas qophiin gargaarsa fayyaa ulaagaalee mirga namoomaa idil addunyaa akka kabaju gaafateera. Ulaagaalee kanneen keessaas eegumsa iccitii tajaajila fayyaaf qoodiinsa bu'aa akka qabeessa saamuda fa'aa kan dabalatudha. Yaaddoon HRW kun yeroo falmii waliigalteewwan fayyaa mootummaa Ameerikaa biyyoota Afrikaa jidduu taasifame irratti dabalaa jiru keessatti kan dhufe yoo ta'u kanaan dura biyyoonni akka Gaanaa, Zaambiyaa fi Zimbaabuwee yaaddoo iccitii odeeffannoo fi birmadummaa waliin wal qabate waliigaltee fayyaa mootummaa Ameerikaa irraa dhiyaate fudhachuu diduu isaanii gabaafameera. Jalqaba baatii amajjii 2026 irratti xiinxala qorannoo mootummaa Itoophiyaa fi Ameerikaa jidduutti waliigaltee wal hubannoo irratti maxxansan keessatti biyyoonni lama waggoota 5 damee fayyaa Itoophiyaa keessatti waliigaltee
dabalatee doolaara biliyoona 1.46 akka ramadan gabaasee ture. Qe'een kun waliigalteen kun akka hirmaannaa tajaajila fayyaa qophaa'ummaa dhibee weeraraa fi ijaarsa dandeettii cimsuuf kan dhiyaate ta'us bu'aa yeroo dheeraa qarqaarsa alaa bal'aa kanaan wal qabatu irratti gaaffilee bal'aa kaaseera. Baruun kun akka hubachiisetti qarqaarsi idil addunyaa yeroo baay'ee dirqama kaayyoowwan namoomaa ittiin kaanirraa kan darban kan akka wal simannaa imaammata ulaagaalee bulchiinsa dhiibbaa seeraa fi wal jijjiirraa odeeffannoo of keessaa qaba. Barruun kun dabalataan akka akeekkachiisutti maallaqni damee fayyaaf amma kanaan dhiyaatu bu'aa isaa qofaaf osoo hin taane haalawwan waliin wal qabatan irratti sakatta'insi gochuun barbaachisaadha. Kunis waliigalteen kun dandeettii dhaabbataaf birmadummaa Itoophiyaa ni cimsamoo dhimmoota dantaa alaa imaammata qophii fayyaa biyyaalessaa keessa ni seensisa jedhee kan gaafatudha. Qeeqni kun xumura irratti akka jedhutti yeroo Itoophiyaan dhimmoota siyaasaa diinagdee bulchiinsaa keessatti qormaata keessa jirtu kanatti jijjiirraa yeroo dheeraa waliigaltee kanaan wal qabatu bu'aa fayyaaf diinagdee yeroo gabaabaa irra darbee xiyyeeffannoo uummataa bal'aa argachuu qabas jedheera. Paayiletiin eeyyama sirrii malee waggaa 17 xiyyaara oofee himatame. Qondaalonni akka jedhanitti paayiletiin umrii waggaa 59 kun bara 2009 irraa eegalee waraqaa eeyyamaa seera qabeessa malee xiyyaara balaliisaa waan tureef himatameera. Qondaalonni akka jedhanitti paayiletiin umrii waggaa 59 kun bara 2009 irraa eegalee waraqaa eeyyamaa seera qabeessa malee xiyyaara balaliisaa waan tureef himatameera. Daandiin qilleensaa Kaanadaa Air Kaanadaa jedhamu warra darbee akkuma dhimmi kun irratti barameen paayiletii kan hojiirraa ari'u ibse. Akka daandiin qilleensaa kun jedhutti paayiletoonni ji'aan leenjii ga'umsa isaanii mirkaneessuu waan fudhataniif sababa nama kana imaltootarraa balaan ga'ee hin turre. Jiraatan Ontaariyoo kan ta'e Goofriyaa Wal bara 1998 irraa eegalee Air Kaanadaa waliin hojjeteera. Naannoo Peel jedhamutti qondaala poolisii itti aanaa kan ta'e Nick Milinubeechi paayiletiin Wal jedhamu kun waggoota 27 daandii qilleensaa Air Kaanadaa waliin hojjeteera jedhe. Paayiletii ta'ee xiyyaara akka balaliisuuf beekamtii kan argate garuu bara 2009 ture. Yeroo sanarraa eegalee paayiletiin kun wayita carraa guddina sadarkaa dhufu dokumentii isaa jijjiiruun dhiyeessaa guddina argataa ture jedha poolisiin. Poolisiin kun waggoota 17 darban keessatti xiyyaarota booyingii gosa adda addaa balaliiseera. Walumaa galatti balalii biyya keessaaf alaa 900 raawwateera. Gama biraatiin Ameerikaan Alibaabaa baayiduu tarree galmee gurraacha keessa galchite. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Peentaagoon tibbana dhaabbata daldala elektirooniksii Chaayinaa Alibaabaa dhaabbata konkolaataa elektirikii BYD fi dhaabbata teekinooloojii guddaa baayiduu dhaabbila waraana Chaayinaa deeggaran jechuun moggaaseera. Tarkaanfiin kun hariiroo dippiloomaasii fi daldalaa duraanuu dadhabaa ta'ee fi Waashingtanii fi Beejing jidduu jiru waggoota dheeraaf walxaxaa ture daran ni dhiphisa jedhamee eegama. Imbaasiin Chaayinaa Waashingtan jiru murtee kana cimsee balaaleffachuun tarreen kun loogii jechuun mootummaan Ameerikaa yaadirmee nageenya biyyaalessaa garmalee faayidaa siyaasaaf fayyadama jechuun himateera. Imbaasichitti dabaluudhaan dhaabbileen Chaayinaa biyya alaa socho'an dirqama seeraa mara akka eegan ibsuun USA'n badii kana dhaabdee haala daldalaa qaqqabeessa akka uumtu gaafateera. Dubbi himaan Alibaabaa dhimmicha irratti deebii kennanii murteen dhaabbatichaa tarree gurraacha irratti galchuu bu'uura kan hin qabne jechuun dhaabbatichi tarsiimoo ida'amuu waraanaaf siviilii Chaayinaa waliin waan tokkollee akka hin qabnee fi maqaa isaa eeguuf tarkaanfii seeraa mara kan fudhatu ta'uu dubbataniiru. Qoqqobbii haaraa Peentaagoon ka'e keessatti maqaan isaanii kan ka'e BYD fi baayiduun hanga ammaatti yaada uummataaf hin kennine. Helikoptarri hulaa Hormuz irratti kufuun booda USAf Iraan wal haleelanii. Ameerikaan haleellaa walitti fufaa Iraan irratti raawwattu xumuruu kan himte yoo ta'u Iraan diroonii fi misaayila dhukaasuun deebii kennaa turte. Ameerikaan haleellaa walitti fufaa Iraan irratti raawwattu xumuruu kan himte yoo ta'u Iraan diroonii fi misaayila dhukaasuun deebii kennaa turte. Waraanni Ameerikaa sirna ittisaa qilleensarraa iddoowwan to'annoo lafarraa jiran akkasumas raadariiwwan Iraan irratti qayyaafatee helikoptara Ameerikaa wiixata lafaan dhoofteef deebii kennu hime. Mootummaan warraaqsaa Iraan ammoo buufataalee waraanaa Ameerikaa Baahireen fi Joordaan 21 irratti qayyaafachuun haleellaa raawwachuu kan hime yoo ta'u Kuweetis haleellaa qolataa turuu ibsiteetti. Ameerikaan helikoptara Apache kuffifameef deebii kennaa kan jirtu deebii madaalawaa jettus Iraan haleellaa USA hamaa jetteetti. Biyyoota lameen kan walitti dhukaasan hojjettoonni helikoptara kuftee erga baraaramanii booda dirooniin galaanarraa namoota kanneen baraaruuf faayidaarra oolu waraanni Ameerikaa yeroo jalqabaaf ifatti hime. Akka qondaalonni Ameerikaa jedhanitti Iraan diroonii fayyadamuun helikoptarii kana haleelte. Ta'us haleellaan kun itti yaadame ta'uusaa ifaa miti jechuun CBS qondaala mootummaa Ameerikaa eeruun gabaaseera. Maddi oduu Iraan Maayir jedhamu Iraan haleellaa helikoptarii kanaaf itti gaafatamummaa hin fudhanne jechuun gabaaseera. Komaandii jiddu galeessa Ameerikaa Seentiikoom deebii haleellaa helikoptara kuffifameef jettiiwwan USA sirna ittisa qilleensaa buufataalee to'annoo lafoo fi raadaarii odeeffannoo dhiyoo Hormuz jiru haleeluun deebii kennaniiru jedhanii. Mootummaa warraaqsa Iraan Ameerikaan utubaa telekomunikeeshinii fi taankii bishaan lama haleelte jedhe. Ameerikaan haleellaa walitti fufaa Iraan irratti raawwattu xumuruu kan himte yoo ta'u Iraan diroonii fi misaayila dhukaasuun deebii kennaa turte. Taateen kun waliigaltee dhukaasa daabuu dhiyeenya kana biyyoota lamaanii fi marii nagaa dhufuuf jiru balaadhaaf saaxileera. Pireezidaant Tiraamp fuula isaanii Truth Social irratti Tiwutara isaanii irratti barreessanii Iraan helikoptarii kenna ammayyaa
Apache yeroo inni Strait of Hormuz keessatti hojii ittisa siviilii gaggeessaa turetti dhukaasanii kuffisan jedhanii. Ameerikaan haleellaa kanaaf deebii waraanaa madaalawaa fi humna qabu deebii ni kenniti kan jedhanii. Trump balalistoonni Ameerikaa lamaan yeroo haleellaa kana helikooптera kana keessa turan doonii humna galaanaa Ameerikaa Corsair Unmanned Surface Vessel jedhamu ajaa'ibaan baraaramuu isaanii mirkaneessaniiru. Tarkaanfiin humnaa kun kan fudhatame Trump Iraan waliin waliigaltee baay'ee cimaa ta'etti baay'ee dhiyaachuu erga dubbatanii guyyaa tokko booda. Gama kaniin afyaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Baagar Gaalib afaan dippiloomaasii filanna garuu afaanota biroos dubbachuu dandeenya jedhanii warra waadaa isaanii cabsan afaan kennaan deebii ni kennina jedhaniiru. Duuti namoota vaayirasii Iboolaatiin Koongoo keessatti mudate dhibbatare dhibee kana to'achuuf yaaliin taasifamu waraanaan danqameera. Erga abbootiin taayitaa dhibee vaayirasii Iboolarraa Koongoo baatti ka'uu isaa ifoomsanii ji'a tokko gadii keessatti namoonni 100 ol dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Erga abbootiin taayitaa dhibee vaayirasii Iboolarraa Koongoo baatti ka'uu isaa ifoomsanii ji'a tokko gadii keessatti namoota 100 ol dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Kuni ammoo erga dhibeen kun mul'ate torban keessatti taate galmaa'ee waan ta'eef yaalii qondaaltonni tatamsa'ina dhibee kanaa dhaabuuf taasisan akka jabeessan dirqamsiiseera. Tatamsa'ina vaayirasii kanaa kan bifa hamaa dhibichaan dhalate to'achuuf yaalii taasifamu keessatti ogeeyyii fayyaa irratti namoota naannootiin haleellaan raawwatamu shakkiin hawaasa naannoo tokko bira jiruu fi naannolee dhibichi caalatti tammaate keessatti lolli hidhannoof gabaafamu ammas gufuu guddaa ta'anii itti fufaniiru. Gabaasni alweerarra dhibee kanaa akka agarsiisutti hanga kaleessaatti namoonni dhibee kanaan qabamu isaanii mirkanaa'ee 550 keessaa namoonni 101 du'aniiru 19 immoo dandamataniiru. Tatamsa'inni vaayirasii kanaa baay'inaan bulchiinsa Iturii kan Koongoo bahaatti kan mul'ate yoo ta'u kun ammoo 90% qabamtoota dhibichaan uwwisa. Kana malees dhibeen kun bulchiinsitoota kaaba Kiivuu fi kibba Kiivuu keessatti kan galmeeffame yoo ta'u daangaa ce'uun gara Yugaandaattis babal'ateera. Gama kaaniin dhukaasa jumlaa Johannesburgitti raawwateen namoonni 12 lubbuu dhabanii. Afrikaa kibbaa Johannesburgitti dhukaasa jumlaa raawwateen namoonni 12 lubbuu dhabuu poolisiin hime. Kibxata kaleessaa qubsuma al-idilee Cleveland jedhamutti haleellaa raawwate kanaan namoonni 9 biroo madaa'aniiru. Poolisiin shakkamaa barbaadaa jiraachuus ibse. Poolisiin shakkamtoonni 10 ta'an konkolaataa Toyotaarraa buufata boba'aa Clevelanditti bu'an jedhe. Jarri kun iddoo jedhame kan balbala lamaan seenanii hawaasaa fi jiraattota irratti dhukaasa banuun booda iddoo sanaa dhabamaniiru. Poolisiin akka jedhetti jiraattonni dhukaasni banamuu eeruu kennan jedha. Namoota madaa'anii fi hojjettoonni tajaajila fayyaa atattamaa bobba'aniiru. Akka poolisiin jedhutti dhiirota 8 fi dubartoonni 3 iddoo dhukaasni banametti lubbuu dhabanii. Haleellaa kana duuba sababni jiru ammaaf hin baramne. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.